Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii koo ani Dr. Caalan jedhama akkuma na beektanii YouTube chaanaalii kanarratti barnoota fayyaati kan isin barsiisaa ture. Barnoota fayyaa keessattuu fayyaa walqunnamtii saalaatiin wal qabatu baay'isaa viidiyoo isiniif hojjenneerra. Isaan YouTube chaanaalii kana gaditti seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Baay'ee isiniif maxxansinee turre. Barnoonni fayyaa nuti har'a waliin barannu barnoota walqunnamtii saalaa keessaa jechuudha. Gosoota qaama saalaa dhiiraa qaamni saalaa dhiiraa gosa qaba. Isaan gosoota isaatii fi akkasumas immoo wantoonni qaama saalaa dhiiraa tokko guddisan maalidha kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Karaa keessattiin gaaffii baay'inaan nu quunname keessaa tokko qaama saalaa dhiiraa tokko akkamittiin guddisuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Kana kan waliin barannu ta'a jechuudha. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinadha. Qaamni saalaa dhiiraa tokko gosa qaama saalaa dhiiraa yeroo fudhannee ilaallu qaamni saalaa dhiiraa tokko yeroo inni hin ka'ini qaama saalaa daa'imaa fakkaata jechuudha. Walitti deebi'uudhaan xiqqaachuudhaan qaama saalaa kan daa'imummaa wajjin wal makita jechuudha. Baay'ee xiqqaachuudhaan gara keessatti deebi'uudhaan qaamni saalaa kan biraa immoo kan namoota tokko immoo yeroo itti ka'es ammamuun hin dabalu yeroo deebi'ee laafes immoo akkuma san xiqqaadha jechuudha. Baay'ee hin xiqqaatu yoo itti ka'es. Kanaaf yeroo ka'u haa ta'u malee yeroo ka'u furdinas ta'e dheerinaan haalaan dabaluu danda'a jechuudha. Qaamni saalaa dhiiraa tokko kan erga xiqqaatee booddee immoo yeroo ka'u baay'ee furdinas dheerinas dabaluu danda'a. Warreen kaan ammoo yeroo hin ka'inis furdaa fi jajjabaataa yoo ta'u yoo ka'es homaa hin dabalu yookiin waanuma xiqqaa ta'e qofa dabala jechuudha. Amaloota qaama saalaa dhiiraa qabu kanneen irratti hundoofne qaama saalaa dhiiraa tokko bakka gurguddaa lamatti kan qoodnu jechuudha. Amala isaa kam irratti hundoofne akkaataa yeroo inni ka'u dheeratuu fi yookiin furdatuu fi akkaataa immoo tokko osoo hin ka'iin erga deebi'ee ciisee yookiin duubatti deebi'ee booda saayizii inni dabalu sana irratti hundoofne bakka lama irratti qoodna. Inni tokkoffaan giroorii jedhama. Inni lammaffaan immoo shawoor jedhama jechuudha. Shawoor inni giroor jedhamu. Giroor warri jedhaman qaamni akkasii yeroo hin ka'iin xiqqoo fi lallaaftuudha jechuudha. Yeroo ittiin ka'iin baay'ee xiqqaata. Yeroo ka'e immoo baay'ee guddata jechuudha. Yeroo fedhii keessa seennamu yoo xiqqaate gara seentimeetira 4 oliin dabaluudhaan dheerinas ta'e furdina baay'ee dabaluu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni gosa kana qaban dhiironni umuriin dargaggeeyyii ta'an yoo ta'u, uummanni addunyaa kanarra jiru harki caalan gosa qaama saalaa kanadha kan inni qabu jechuudha. Qorannoon akka mul'isutti namni baay'een qaama saalaa giroor jedhamu kana qaba. Hin xiqqaadha. Garuu yoo ka'u dheerinas ta'e furdina baay'ee dabala jechuudha. Inni kan biraa immoo shawoor jedhama. Shawoor jedhamu kun immoo yeroo ka'us yeroo immoo deebi'ee ciisus waluma qixa jechuudha. Yeroo ka'u baay'ee hagas mara hin dabalu, furdina dheerinas hin dabalu. Isaan kun immoo guddina isaanii yeroo dhaabbates hedduu hin jijjiiramu jechuudha. Namoota keessattuu umuriidhaan kan ciroo ta'an biratti jechuudha. Waan akkanaa kun kan mul'atu. Kanaaf qaamni saalaa dhiiraa giroor inni shawoor jedhameeti bakka lamatti kan inni qoodamu jechuudha. Waliigalatti waan kana wal qabatee wanti hubachuu qabnu gosni qaama saalaa lamaanuu saalqunnamtii irratti walirra fooyyee kan hin qabnedha jechuudha. Qaamni saalaa ofitti gammadanii jiraachuu saalqunnamtii raawwachuun akka milkaa'an nama ni gargaara. Lamaan isaaniituyyuu umaayyuu dhiibbaa hin qabaatan jechuudha. Qaamni saalaa giroorii fi shawoorii jedhamu kun walqunnamtii saalaa yeroo raawwannu irratti dhiibbaa hagas mara waan qabaatanii garaagarummaan isaan qaban addatti hin jiru jechuudha. Inni sunis xiqqaa yoo ciise xiqqaata yoo ka'e immoo ni furdatas ni dheeratas walqunnamtii saalaa irratti baay'ee hagas mara dhiibbaa walirraa hin qabaatu jechuudha. Gosni qaama saalaa nuti iddoo lama kanatti akkasittiin qoodneeti jechuudha kan laallu. Kan laalle barnoonni biraa immoo kan waliin barannu qaama saalaa dhiiraa tokko akkamittiin guddisuu dandeenya kan jedhu irratti jechuudha. Gaaffiin kun baay'inaan deddeebi'ee kan nu mudate jechuudha. Namni baay'een
gaaffii kana wal qabatudha kan karaa goomentiitii fi karaa keessatiin dhufanii nu gaafataniirtu. Dhugumaayyuu qaama saalaa dhiiraa tokko guddisuun ni danda'ama yeroo jenne ni danda'ama. Akkasuma jijjiirama suumuu baatu garuu nama hunda biratti tokko ta'uu baatus namoota biroorratti jijjiirama hojjechuu ni danda'an jechuudha. Namni baay'een namoonni addunyaa irra jiranii keessattuu dhiironni baay'een warri qaama saalaa xiqqaa qabaatan baay'ee ni dhiphatu dubara bira gahuu irratti cannaqamanii waan garaagaraa ni ta'u jechuudha. Tarii dubarri waan isaan kaastee waan isaan tuffattu yookiin immoo waan dubara haadha warraa koo yookiin jaalallee koo gammachiisuu hin danda'u jedhee dhiphachuu danda'a. Garuu qaamuma saalaa xiqqaa qabu saniin akkaataa dubara sanii fedhii baasuu danda'uun istaayilii adda addaatiin raawwachuudhaan fedhii baasuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf qaamni saalaa dhiiraa tokko xiqqaadha kan jedhamu yoo seentimeetira 7.5 gadi gaafa ta'udha jechuudha. Dhiironni hedduun baay'ee xiqqaachuu qaama saalaa isaanii irratti dogongoratti akka dogongoraatti yaaduu danda'u. Kun immoo tasuma ta'uu hin danda'u jechuudha. Akkaataa itti dubara san gammachiisuu danda'u karaalee garaagaraa gochuudhaan gammachiisuu danda'a. Kanaaf qaamni saalaa tokko seentimeetira 7.5 gadiyyuu yoo ta'e yoo baay'uma xiqqaa yoo ta'e jechuudha. Sanyii kormaa ni qaba yoo ta'e dhiirisuuf fedhii uumamaan ni qabaata yoo ta'e dhalchuu ni danda'a jechuudha. Namoonni tokko tokko qaama saalaa dhiiraa xiqqaa qabaachuun akka waan dhalchuu hin dandeenye yookiin daa'ima godhachuu hin dandeenyetti kan yaadanii kun dogongoradha jechuudha. Akkamittiin guddisuu dandeenya qaama saalaa dhiiraa tokko akkamittiin guddisuu dandeenya kan jedhu irratti akka waliigalaatti irratti saayinsiin akka kana jedhee namni hundinuu kana yoo fayyadame waan kana yoo fayyadame guddisuu ni danda'a jedhee waan addatti ifatee mirkanaa'ee jiraachuu baatus garuu qorannoon baay'een kan agarsiisu ni jira gara nyaataatii fi ispoortiidhaan wal qabate jechuudha. Kanaaf nyaata filatamoo nyaachuun hundaa olitti inni qaama saalaa dhiiraa tokko guddachuudhaa fi jalqaba irratti wanti godhamuu qabu ispoortii hojjechuudha jechuudha. Taayippii ispoortii gosa ispoortiidha kan qaama saalaa dhiiraa guddisuuf yookiin jabeessuuf fayyadu ni jira. Isa sanii hojjechuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni jalqabaa ispoortii hojjechuudha. Qaamni saalaa dhiiraa tokko akka guddatuu fi jabina godhatu ispoortii hojjechuudha. Yeroo ispoortii hojjennu ujummooleen adda addaa wanni garaagaraa achi keessa deemuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan nyaata filatamoodha. Nyaatota filatamoo adda addaa kanneen akka abukaadoo, hundee diimaa, muuzii, shunkurtii, hanqaaquu, kaarotii fi timaatimii fa'aa baay'inaan soorachuun nyaatota filatamoo ta'e soorachuun akkuma fayyaa qaama keenyaa kan biraatiifis gaarii ta'u yookiin qaama keenya kan biraas jabeessuuf furdisuuf gargaaru qaama saalaa dhiiraa tokkorree jabeessuus guddisuus ni danda'a jechuudha. Inni kan biraa akka qaamni saalaa dhiiraa tokko dheeratuuf yookiin furdatu godhaniif jedhamanii kan garuu saayinsiidhaan hin mirkanaa'in keessaa tokko harkisuu yookiin ilmuudha. Sochii gochuudha jechuudha. Sochii keegil jedhamu ni jira. Afuufuu wantoonni kun akka aadaatiitti kan namoonni jedhanii garuu waan akka saayinsiidhaan mirkanaa'e miti jechuudha. Wantoonni akka harkisuu ilmuu sochii qaama dhiiraa tokko akka inni guddatuuf sukkuumuu waan garaagaraa yeroo godhamu ni jira. Akkasumas immoo dibata qoricha aadaa garaagaraa yeroo itti fayyadamu ni jira jechuudha. Namni suni dogongoradha saayinsiidhaan waan hin mirkanaa'iniif dhiibbaa adda addaa geessisuu danda'a jechuudha. Kanneen akka harkisuu ilmuu yookiin immoo qoricha aadaa waan garaagaraa itti diddibuun miidhaa mataa isaa qabaata. Kun waan saayinsiidhaan mirkanaa'e miti jechuudha. Kanaaf kan harka caala saayinsiin kan jedhu nyaatota filatamoo fi ispoortii hojjechuudha jechuudha. Karaa saayinsiitiin malee wantoota akka harkisuu ilmoo sochii afuufuu gochuun kun hin barbaachisu jechuudha. Akkasumas immoo qorichoota adda addaa qorichoota dibanis ta'e kan liqinfamanii namoonni kan kennaman ni jira. Qorichoonni akka qaamni saalaa dhiiraa tokko guddatuuf naamina godhanii gurguramu ni jira. Sunis dhiibbaa mataa isaa qabaachuu danda'a waan ta'eef wantoota akkasii gochuu hin qabnu jechuudha. Wantoonni nuti gochuu dandeenyu nyaatota filatamoo isiniin jedhe kanneen akka abukaadoo, hundee diimaa fi nyaatota qaama namaa jabeessuuf gargaaran kanneen akka hanqaaquu
fi kaarotiin adda addaa ni fayyadu jechuudha. Fi ispoortiidha malee qorichoota adda addaa fayyadamuun hin barbaachisu. Qorichoota Vaayigiraa fa'aa ni fayyadamu. Qorichi Vaayigiraa qaama saalaa dhiiraa tokko guddisuu hin danda'u jechuudha. Qorichi Vaayigiraa kan inni hojjetuu fi qaamni saalaa dhiiraa tokko ka'ee akka hin ciisne fi yeroo dheeraa akka ka'ee turuu fi kan inni gargaaru jechuudha. Qoricha Vaayigiraa kana immoo namoonni dhukkuba onnee fi dhiibbaa dhiigaa adda addaa qabanii fudhachuun hin barbaachisu jechuudha. Namni tokko qoratamee yoo namni suni dhibee onnee irraa bilisa ta'e kan inni qoricha Vaayigiraa kana fayyadamuu danda'u malee caluma jedhee qoricha Vaayigiraa kana fudhatee fayyadama waggaa ta'e miidhaa mataasaa geessisuu danda'a jechuudha. Waa'ee qoricha Vaayigiraa irra deddeebi'amneeti kan barsiisnu. Yeroo ammaa kana dargaggoonni baay'een Itoophiyaa keessatti qorannoon akka jedhutti dargaggoonni harka caalaan qoricha Vaayigiraa kanadha kan isaan fayyadaman jechuudha. Qorichi Vaayigiraa qaamni saalaa dhiiraa tokko ka'ee osoo sanyii kormaa gad nangalaan yeroo dheeraa turuudhaa fi walqunnamtii saalaa irratti dhiirri tokko itti gammaduudhaaf yeroo dheeraa walqunnamtii saalaa irra turuuf waan isa gammachiisuu fi saniif turuu jedhee qorichoota kana ni fayyadama jechuudha. Qorichi kun garuu lubbuu namoota baay'ee kan galaafatedha. Kanaaf qoricha kana amma mana yaalaatti hin qoratamne namoota qaamni saalaa isaaniitti ka'uu hin dandeenye kan fayyadamuu qaba malee namni fayyaan tokko callisee ni fudhata yoo ta'e namni sun dhukkuba adda addaa qabaachuu danda'a yoo ta'e miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. Miidhaa cimaa aga lubbuu baasutti geessisuu danda'a. Miidhaa wanti xiqqaa reeka biroo geessisuu danda'a. Miidhaa akka yeroo qoricha Vaayigiraa fudhatanitti wantoota akka mataa dhukkubbii fa'aa qaama ho'isuu wantoota akkasii gochuu danda'a jechuudha. Barnoonni har'aaf nuti ilaallee qaamota saalaa dhiiraa guddisuu fi gosoota qaama saalaa dhiiraati. Inni kun deddeebi'amee waan namni gaaffiidhaan nu dhiyaateetii fi kan isin barsiisne akka waliigalaa irratti gosoota qaama dhiiraa bakka lamatti qoodne akkaataa ka'umsa isaaniitii irratti yeroo namni dhiirri tokko fedhii itti dhufe akkaataa isaan itti ka'anii guddatan irratti hundoofne giroorii fi shaaworii jennee adda qoodneerra. Warri giroorii jedhamanii yoo ciisan yoo fedhiin itti hin dhufne baay'ee xiqqoodha. Baay'ee lallaafu. Yeroo garuu fedhiin itti dhufetti baay'ee furdatu. Baay'ee dheeratu jechuudha. Sanirra baay'ee dabalu. Gara seentimeetira 4 oliitiin dheerachuu danda'an jechuudha. Kanaaf inni immoo shaaworii jedhamu jalqabuma isaatu yoo keessa yoo ciises saayiziisaa waluma fakkaatadha. Wantoota kana lamaan kan laallee inni kan biraa immoo qaama saalaa dhiiraa akkamittiin guddisuu dandeenya kan jedhudha. Qaamni saalaa tokko xiqqaadha kan jedhamu yoo seentimeetira 7.5 gadi ta'edha. Wantoonni guddisuu qabnuun immoo ispoortii hojjechuu, nyaatota gahaa ta'e nyaachuu akkasumas immoo namni yeroo baay'ee kan jedhu walqunnamtii saalaa yeroo ijoollummaatti raawwachuun qaamni saalaa dhiiraa tokkoof akka guddatuuf gahee ni qaba jedhu. Inni suni waan saayinsiidhaan mirkanaa'e miti. Garuu walqunnamtii saalaa namni tokko ijoollummaa isaattis ta'e yeroo raawwatutti fedhii akka godhatuuf yookiin immoo suusii garaagaraa isa qabsiisuu danda'a. Inni kun miidhaa biraaf saaxiluu danda'a malee qaama saalaa dhiiraa san guddisuu keessatti gahee hagas maraa hin qabaatu jechuudha. Dubara baay'ee wajjin walqunnamtii saalaa raawwachuun akka waan walqunnamtii saalaa yeroo dubara baay'ee wajjin raawwanne qaamni saalaa dhiiraa suni akka itti guddatutti yaadu jechuudha. Suni hubannoo dogongoraati. Meebii qaamni dhiirri tokko dubara bira sirriitti walqunnamtii saalaa hin raawwata yoo ta'e waan saniif fedhii godhate qaamni saalaa dhiiraa sun yeroo yerootti akka deddeebi'eetti ka'uuf sababa ta'uu danda'a malee guddisuu irratti hagas maraa jijjiirama waan qabaatu miti jechuudha. Akka waliigalaatti wantoota kana waliin ilaalle inni kan biraa immoo barnoota taansu kan waliin ilaallu waa'ee dhukkubbii cinaanii yookiin immoo dhiirri tokko osoo walqunnamtii saalaa raawwateen yeroo dheeraa yoo ture cinaan isaa dhukkubuu danda'a yookiin dhiita'uu danda'a kan jedhus ni jira. Isas viidiyoo isaanii isin hojjannee jirra waan ta'eef yuutuubii kana jala seenuudhaan dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Gaaffii biraa kanaan wal qabatu waa'ee fayyaatiin wal qabatu nu gaafadhaadha. Yuutuubii kan keenya immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatiin isiniin jenna. Fayyaa ta'a.